jet keessa dhufu keetiif baay'ee galatoomii ammas irra deemuudhaan magatteessi ga'ee jenna. Anarraa buna kana gadda gaafa ta'ee keenya itti fidde. Buna gaariidha. Egaa mee wanti biraan maaliif jawar egaa uffannaan atarra uffatteertu kun ani uffata aadaa Arsii uffadheeran kan naannoo Shawaati kan uffatee jiru. Uffannaan kan kee kun kan musliimaati. Madawwara illee jedhanillee fakkaataa irra deebi'ee immoo alaabaa Oromoo illee argaa jirra. Faajjii alaabaa federaalaa illee jira. Maal inni mee kaasa? Kuni waan itti amanu kan calaqqisiisudha. Namni eenyummaa sabummaa isaa ka amantii isaa kan biyya isaa osoo tokko tokkoon dhiibin odoo tokko tokkoon caalin wal fudhachiisee jiraachuu qaba yaada jedhuun qaba. Yeroo baay'ees kana irra deddeebi'ee haasa'aa. Kanaaf yaada kana irra beekuutu ijoolleen akkuma waan qalbii kee arganitti moo'iin faan ijoolleen biraas hojjetanii sadinaa fidan sadinaa dhufe guyyaa akkanaa beekta yeroo irreechaas yeroo iidas waan hin godhuufi. Moo'ii diizaayinii hojjete kan? Moo'ii diizaayinii kana isiiniti kan galgala uffate tokko isii kan ammoo ijoollee biraatti hojjete. Akkuma agartuu halluun asirratti kan agartu halluu abbaa gadaa hin agarta. Halluu faajjii adda bilisummaa Oromoo faajjii qabsoo immoo hin agarta. Asirratti immoo kan federaalaa agarta jechuudha. Istaayiliin uffannaa kan muslimootaati. Halluun keessatti calaqqisiisu immoo kan Oromootaati. Turmoo as kan jirtu biyya saddaneessaa ta'uu keenya. Kana jechuun ilmi namaa namni Oromoo ta'e namni saba biraatis ta'e islaamummaa isaatti kiristaanummaa isaa qabate rabbii isaa jabeeffate eenyummaa amantii san jabeeffate osoo sunis jalaan dhiibamin eenyummaa sabummaa isaa oromummaa isaa san immoo osoo gadi lakkise sanis jabeeffate warra ollaa wajjin jiru wajjin saba wajjin jiru wajjin immoo osoo hin dhiibamin osoo ka biraan dhiibin wal danda'ee jiraachuu danda'a yaada jechuun raay kana goonu maaliif biyyoonni multicultural federalism uumuu danda'an federalizimii sabdaneessaa keessatti dimokiraasiif nagaa uumuu danda'an eenyummaaleen jiran kun akka wal danda'an yoo godhan eenyummaa maal gochuu dandeessa eenyummaa yookiin akka wal dorgomu walitti godhuu dandeessa yookiin immoo akka wal danda'u wal simatu gochuu dandeessa you can make it conflictual or compatible fakkeenyaaf amantii teetii fi sabummaa kee amantii qofa jabeessitee sabummaa gadi dhiibeettes walitti bu'an sabummaa qofa qabattee immoo amantii gadi dhiibeettes walitti bu'an biyyummaa immoo ol kaastee yookiin amantiin gadi dhiibe yookiin amantiin sabummaan gadi dhiibeettes walitti bu'an garuu maaliif wal caalchisuu qabnu oromummaan teenyas kiristaanummaan teenyas islaamummaan teenyas biyyummaan saboota wajjin jiru wajji qabnus wal danda'ee nama tokko irratti jiraachuu danda'uu danda'a namni tokko eenyummaa garaagaraa qabaachuu danda'a multiple but compatible identity nama tokko keessatti calaqqisuu danda'a kajoo saniif yeroo hedduu saniif ni amma hoggaan amantii irrattis irreecha irratti waan akkanaa calaqqisiifna. Yeroo baay'ee aadaa fi amantaa warri wal simsiisanii jiranii warri kun immoo amantaan tokko tokko aadaa gartuu wayii qabatee ka jiru hin jira.